Jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabarsine eegattanii kaayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Ani maqaan kiyyaa Kookeet jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Wallagga Bahaa naannoo magaalaa Naqqamteetti. Yeroo ammaa kana immoo bakki jiraachaa jiru Dubaayidha. Seenaan jaalalaa koo jalqabaa kan eegalee bara 2007 yeroo umriin koo marsaa lammeeffoo ga'u dargaggoota garaa garaatu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessa. Isaan keessaa garuu naaf ta'a jedheen kan hin fudhadhe kallacha garaa jabaatee waraqata halkan taa'ee barreessee harkaan kan natti kenne yookiin immoo afaan isaatiin sin jaalladha naan jedhee gaaffii jaalalaa warreen naaf dhiyeessan keessaa otoo hin taane karaa hiriyaa koo ishee amansiisee anaan akka isheen amansiistuuf dargaggeessa imaanaatti laattateeni. Ijoollummaa kootti karaa jaalalaa wanti karaa namaa dhufu gaariidha jedhanii waan natti dubbataniif riqicha rakkinaa anaaf jaalallee koo gidduutti uumamuuf walitti buunee achumaan gargar akkan baaneef namni gidduu keenya yoo jiraate tarii guyyaa tokkoof illee furmaata nuuf ta'uu danda'a jedheen gaaffii jaalalaa karaa hiriyaa koo naaf dhiyaate tole jedheen fudhadhe. Waa'ee dargaggeessa imaanaa isheetti kennatee guyyaa guyyaan waan natti himtuuf fedhii guddaa keessa kootti isaaf furachaan dhufe. Tole jedhees gaaffii jaalalaasaa ergan fudhadhee booda yeroo jaalalaa keenya maatii kiyya dhokadheen galgala bilbilaan yeroo hundaa dhandhamanna. Guyyaa ani kaardii keessaa qabu anatu bilbilaa fi guyyaa inni qabu immoo isatu naaf bilbilaa. Naannoon keenyi bakka tokko ta'us haa ta'utii garuu karaa jaalalaa walitti dhufnee wal arginee yeroo gaarii waliin dabarsuuf kan yaalle turtii waggaa 3 keessaa guyyaa tokkodha. Akka aadaa jaalalaa namni amma qabutti waggaa 3 guutuu afaan gogaatiin akkamitti wal ilaaltuu nuun jechuu ni dandeessu. Haa ta'utii garuu innis haala maatii koo anis haala maatii isaa waan hin beekuuf sanarra immoo kaayyoon keenya jalqabaa barnoota keenya xumuruu waan ta'eef daandii kanatti waliin affeerre ture. Turtii waggaa 3 booddee garuu galgala tokko naannoo gorduuba mana isaaniitti nawaamee yeroo jalqabaadhaaf hidhii koo keessa na dhungate. Maaliif akka ta'e hin beekuutii sa'aatii sanatti baay'een itti aare. Haa ta'utii garuu yeroo sanarraatii kaasee ammas jaalalli kiyyaa itti dabalaa fi dhufe malee sharfee tokkollee irraa hin hir'isne. Turtii kana booddee maatiin kiyyaa gara biyya hambaatti akka ni malu waan barbaadaniif barnoota koo addaan kuteen dhunguu tokkoon gara biyya hambaatti imala koon taasise. Ergan gara biyya hambaatti malee boodas jaalallee koo kanaaf yeroo yerootti nan bilbila. Waa'ee jaalala keenyaas yeroo yeroon mari'anna. Haaluma kanaan deemeen turtii waggaa tokko yeroon fixu jaalallee koo kanaan waa'ee koo fi waa'ee kee gara fuulduraa maal yaaddaa jechuun nan gaafadhe. Jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabarsine eegattanii kaayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Turtii jaalalaa waggootii amma kana booddee deebiin isaarraa argadhe sammuu koo hin gammachiisne. Kan inni naan jedhes homaa jecha jedhu ture. Itti fufuun yeroon gara biyyaatti deebi'u wal fuunee qubeelaa walii fiinaa jechuun yeroon isan gaafadhu ani ofii kootiif iyyuu wanta nyaadhu dhabeeraa qarshii eessaa fideen qubeelaa sii fideen si fuudheen si waliin jiraadhaa jedheenaaf deebise. Anis jaalallee kiyya waan na ta'eef bakka rakkina isaatti hubachuun waan narra jiruuf waa'ee qarshii homaan ta'uu yeroon dhufu irratti mari'annaa jechuun yeroon gaafadhu ammas umrii kanatti waan akkasiin of dhiphisuu hin barbaadu jechuun yaada isaa oliif gadi wal na jalaa rukuchiisuu jalqabe. Abdiin jaalalaa gara fuulduraatti bultii waliin dhaabbachuu kaayyoon kan koo isaaf hin qabus na jalaa irratee namni kun jireenya koo boriif naaf hin ta'u jedheen kallachaa
bilook ofirraa godhe. Isarraa adda ba'uu koonis baay'ee miidhame. Naman onnee koo irratti goota godhadhee turee fi karoora gara fuulduraatti illee waliin hin gudunfadhe ture. Haa ta'utii garuu maalaa godhu karaa ga'ee jireenyaa fi kaayyoo kiyyaaf anaaf ta'uu dide. Mucaa kana bilook go'een ergan irraa fagaadhee booda amma immoo dargaggeessaa barataa yuunivarsiitii kan ta'e tokko waliin haasofnee galee. Mucaan kun jalqaba hiriyyummaa na gaafachuun anis hiriyyummaa kana deebisuudhaaf guyyoota muraasaa yeroon jalaa lakkoofsisu karaa toora miiseenjarii dhufuun ati maal waan taateef ol of kaaftaa gaaffii hiriyyummaa kiyyaa maaliif hin deebistuu jechuun na gaafate. Anis tole jedheen kan feesbuukii waan na ta'eef gaaffii hiriyyummaa isaanan deebise. Yuunivarsiitii waan baratuuf intarneetii guyyaa guyyaan fayyadamuudhaaf carraa qaba. Sa'aatiin ani isa waliin taphadhetti naaf deebisee waliin yeroo dheeraadhaaf haasofna. Yaannii fi gorsisaa baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Har'amoo bor gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessa jedheen otoo yaaduu turtii waggaa tokko jecha gogaan waliin dabarsine. Anillee onneen kiyyaa baay'ee waan isatti miidhameef guyyaa tokko gara fedhetti haa ba'u jedheen maqaa isaatiin Kennaa jedhee isa waamuun yaa Kennaa jaalallee ni qabdaayii jechuun isan gaafadhe. Maal ta'a dhiirris dubarris yoo qabaatanis yoo hin qabaannes akkuma Kennaa dhugaasaa namatti himanii. Eeyyeen jaalallee baay'een jaalladhu lubbuu koon kennuufii nan qabaa akkuma eebbifametti bultii dhaabbadheen waliin hin jiraadha jechuun natti hime. Dhugaa jiru natti muusaatti baay'een gammade. Haa ta'utii garuu nama kana kan koo godhachuu dadhabuu kiyyatti onneen kiyya deebisee baay'ee natti gadde. Otuma miirri gaariin taane keessa kiyyatti dhaga'amuu dargaggeessa kana akka obboleessa kootti fudhadheen ammas haasoo kiyyaa waliin itti fufne. Barnoota isaarra otoo jiruu wal barree waggaa tokkoo fi ji'a 9 yeroo guutuu jaalalleensaa abbaa qabeenyaatti akka heerumte dhagaha. Carraa isa mudate kanattis baay'ee yeroo gaddu anis obboleettii isaatii dabaree koo isa sossobuu jajjabeessuu ni galee. Innis yeroon dadhabetti jireenya jaalalaan abdiin kutetti wanta na waliin taateef guddaan si galateeffadhaa jechuun amma immoo yeroo jaalalaa dabaree anaaf kenne. Yeroo jalqaban si argerraatii kaasee baay'een si jaalladha. Haa ta'utii garuu onneen nama tokko nama lamaaf ta'uu waan hin dandeenyeef waa'ee jaalallee koo dhuma isaan beekutti si waliin haasa'uun dirqama waan natti ta'eef obboleettiin si goradhee har'a garuu jaalallee kiyya naaf ta'e jechuun badhaasa naaf kenne. Obsaan aannan goromsaa dhuga inni jedhan asirratti dhugaa naaf ta'e mammaakame. Turtii biyya ormaa koos waggaa 2 xumureen kanan biyyatti galuu qabu waggaa 1ffaa kontiraata nan dabaladhe. Kennaan koo garuu kanatti gammachuu naaf hin qabu. Anis waggaan tokko xiqqoo akka taatee fi xumuramee jennaan dafee dhufeen waadaa akka waliif gallu anis afaan kootiin waadaan galee fi yeroonis deemee waggaan 3ffaa kiyya xumuramee anis imala koo gara biyyaatti raawwadheen kennaa kiyya jaalalaan argachuuf lafa bari'u bilbileen bakka inni jirutti argameen dhungoo jaalalaa waliin qabsiisee kabajachuuf yaada keessaa na jiru. Maatiin kiyyaa abbaa manaan akkanaaf qophaa'e natti himu. Heerumuunis dirqama keetinaan jedhanii. Jaalala dhugaa mi'ooftu kan wajjin dabarsinee eegattanii kaayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Kaayyoo ganama barii ka'een kennaa nan arga kan jedhus galgalan karoorfadhetti karaatti na jalaafe. Turtii baatii 2 biyya taa'een naman akkam jaalladhu kana otoo onneen kiyya barbaaduu dhabuun dirqama natti ta'e. Otuu onnee koo keessaa kennaa kiyya hin dagatiin nama maatiin koo akkanitti heerumuuf naaf qopheessan sodaadheen tole jedheen deebisee fi keessi kiyya otoon barbaadiin otoo ittiin gammadiin
qubeelaa waadaas nuuf hidhanii nama kanatti ifaaf ifaan ani fedhii maatii kiyya guutuuf malee si jaalladheen yookiin si barbaadeen sitti heerumuuf ka'eera miti namnin onnee kootii jaalladhu Kennaa jedhamu nan qabaa na dhiisii jedheen isa kadhadhe haa ta'utii garuu namni kun durumaayyuu anaan na gaafachuu dhiisee karaa fedha maatii kiyyaa waan dhufeef yoo ati nama tokkoyyuu ol jedheen nan ilaala jettee lubbuu kee si keessaan balleessaa jechuun na sodaachise turtii guyyoota muraasaa booddee erga kana ta'ee ani gara biyya hambaatti maleen hojii dalageen deebinee waliin akka jiraannu waan hin barbaaduuf nan deemaa jechuun isan gaafadhe abbaan manaan koo kunis lakkiin deemtuu jechuun naaf deebise turtii booddee innillee tole naan jedhee gara biyya hambaatti akkan imaluuf naaf eeyyamaa rabbiif haa galatuutii si'a lammataaf biyya hambaatti nan imale akkuman deemeen kanaan booddee anaaf si gidduu hariiroon tokkoyyuu hin jiru kan inni jiraadhus jireenya mataa kooti malee jireenya maatii kiyyaa miti jechuun gorsa hiriyoota koorraan argadheen abbaa manaa koo kana nan dhiise yeroo kanattis gara Kennaatti kallacha bilbilachuun Kennaa koo biyya dhufeen akkasin argineef rakkoon kun na mudateera ammammoo kunoo siif jedheen harkaa baheen deebi'een gara biyya hambaatti maleera ifa manaaf godhii walitti araaramnu jechuun isan kadhadhe waa'ee kootti mataa waan dhukkubsateef salphaatti dhiifama naaf hin goone haa ta'utii garuu haasoo kiyya isa waliin dhaabuu waan hin dideef booddee tole naan jedhee dhiifama naaf godhee otuma keessisaa guddaa natti gadduu hariiroo keenyatti fufne gammadees jaalala koo kan duraan ol godheefiin Kennaa kiyya waliin ittiin fufe haa ta'utii garuu nama bara kanaa keessa isaa amanuun baay'ee waan natti ulfaatuuf tarii Kennaan bor haaloo na bahaa akkuma abdiidhaan na eeggate na dhabe dabareesaa abdiidhaan isa eeggadheen akkan isa dhabu na taasisaa kan jedhu sodaa jireenya kiyyaati walitti bu'uun araaramuun wal arrabsuun wal eebbisuun walitti mufachuun wal kabajuun amala jaalalaa bifa garaa garaa ta'e otoo jiru haa ta'utii garuu nama kaayyoo isaaf yaaduuf haala akkanaa sodaa keessatti uumuun isaa hin oolu yeroon gara biyyaatti deebi'u ammas aareen deebi'een gara biyya hambaatti dhufuun barbaadu bultii dhaabbadheen ilmaan rabbi naaf kenne horadheen jiraachuun fedha kooti abbaan manaan kiyyaa fedhii maatii kootiin na fuudhee yookiin immoo qubeelaa naa fidee abdii narraa kutatee dubartii gara biraa fuudheera kun gammachuu naaf ta'us haa ta'utii garuu dhimmi Kennaa koo baay'ee na yaaddeessa dargaggeessa baay'een jaalladhudha umrii koo keessatti nama kana abnaan fayyaayyuu wantan argadhu natti hin fakkaatu meeriyoonni koo immoo yaada keessan naaf qooda ana obboleettii keessan kookeet biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa jaalala dhugaa mi'ooftu ka wajjin dabartine eegattanii baay'ee jaaltu fageenyaan na dhoowwe Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa biyya hambaarraa obboleettiin keenyi kookeet nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee maal akka gootu yaada maalii akka murteeffattu komentii jalatti akka obboleettii keenya deeggartan kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf anillee isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti hagiyoonaatti nuffetoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee chaanaalii Oromiyaa 24 kan keessan kana akka deeggartan akka jajjabeessitan kabajaan isinin gaafadha akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya
erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Xalayaan keessan dabaree qabatee qilleensarra ni oola. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Horaa bulaa. Jaalala dhugaa mi'ooftu kan wajjin dabarsinee eeggatanii baay'ee jaaltu.